السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركة فوني كبجم توتا جالة توتا المان أورما جرتني فيا كسرين أقوما بجراتني بقى ربين سنجرات سيسا أكنا اللي سنجيسي سنين زدا إدين فيديوتين ليبيوتي مالي إدين فيديو ورابي تريرا أكس فيديو ورابي جركبو تري أما namuma irratti sagalee koo hidhee gadhiise malee takka viidiyoo waraabeen beeku. Har'a sinii dhufee jira siniin jedha. Akkam jirtanii nagumaa fayyaa keessanii jirtu baga jiraattanii baga rabbiin sa'a kana sin geessisee hunda keessanii alhamdulillahi rabbil alamin sa'a kana ga'uun bareeda. Akkasumallee maasha Allah tabaaraka rahmaanii abbaan qabeenyaa kadir maddu kanaan dura warqii ilkaan isaa dhaabuu fi hinoo beektu warqii ta'e warqii otoo hin ta'in waanuma adii tokko haa ta'u warqii macaalaa fi har'allee kadir maddu baay'ee tokko wallaahi munaasisee ture. Maaliif hacaalullee dhabnee isallee dhabnaa jedhu baay'ee tokko wallaahi laazim akkuma argitanii namni xinnaanis guddaanis boo'ee ture. Abbaan qabeenyaa keenya rabbiin qabeenya san keessaa barakaa haa kaa'uu fi anillee hin danda'a biran jira jedhee akkasiin uummatatti haamilee uume. Rabbiin qabeenya isaanii keessa barakaa isaanii haa kaa'u. Wallaahi abbaa qabeenyaa jechuun qabeenyaan han nama sanaa bichaa miti. Hanuma hundaati jechuudha. Jechi abbaa qabeenyaa qaba jedhu malee qabeenyaan suni kan mataa isaa bichaa fayyada miti. Rakkataa akkasuma guyyaa tokko nima fayyada jennee yaanna. Rabbiin barakaa qabeenya isaanii keessa isaanii haa kaa'u. Akkasuma nan danda'a waan hundaayyuu waan isa barbaachisu jedhanii akkasitti haamileetti waranii jiru. Kadirillee rabbiin fayyaa isaatti isaa deebisu. Musliiminnis kiristaanis ortodoksiinis waan baay'ee wallaahi amantiin gara biraa amantii warra beenxees hundintuu Oromoo kan taatanii naa galatoomaa jedhee jira. Kadir jechuun wallaahi nama Oromoo qanii tokko guyyaa tokko addaan baasee ilaalledha. Oromoo kan jedhame nama ija tokkoon ilaalu nama aarsaa kaffalaa turedha. Akkasitti naa galatooma naa jiraadha. Abbaan qabeenyaa koo inni kanaan duraa na bira dhaabbate har'as immoo anas si bira jira. Rabbi fayyaa si haa kennu rabbi biratti si bira jira naan jedhaniiru du'aa naa godhaa fi isin immoo galatoomaa Oromoo koo jedhee jira. Ol jedhee taa'e wallaahi baay'ee tokko na gaddisiise dhukkubni isaa. Maaliif wallaahi laazim qalbii fakkaata yoo haasa'amu waan inni keessa ture baay'eedha. Yoo inni sirbates akka nama machaa'een ta'a. Yoo illee qara'ate akka nama machaa'een ta'a. Yoo maqaa Oromoo kana dhaga'ullee akka machaa'een ta'a jedhe. Akkasumallee uummanni keenya wallaahi xiqqaatu hin jeen amantii waliin qoodiin gargaarsa goona jedhee irratti hirmaataallee jira. Haa galatoomani asumarraanii isiniin jedha wallaahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Wal malee maal qabna amantiin kan abbaati. Akkas wal bira dhaabbachuutti wallaahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Kadirillee amantii kee kana jedhu Oromummaa isaaf du'a Oromummaa isaaf aarsaa kaffalaa ture. Ammas immoo Oromummaa isaaf yoo akkas namni wal lolee yoo akkas miidiyaa kana argu Oromummaa isaaf gadi bahee cinqamee bo'aa malee qanii tokko Oromoo addaan baasee ilaalee hin beeku. Wallaahi rabbi aafiyaa isaatti isaa haa deebisu. Rabbi aafiyaa isaa haa kennu. Aafiyaa rabbiin dhuma hin qabne isaaf haa laatu. Rabbiin nagaan fayyisee isaa haa kaasu baay'ee tokko nama gammachiisa. Rabbiin immoo rabbi biratti ani jiraafi jedhanii warra abbaa qabeenyaas rabbi biratti rabbiin immoo kanama sababa godhee wallaahi achi isa kaasee isa fayyisee nu haa gammachiisu jenna. Nuti eelaan Haacaaluuyyuu nu keessaa hin baane ammallee namni garuu ta'us du'an nafu gaafa guyyaan geesse inuma deemnaa jechuudha. Amma guyyaa keenya eegganna warafaa keenya malee. Han addanaa kontiraata addunyaati waan addunyaa irraati jechuudha. Kanaafuu gaafa guyyaan ga'e nafanii garuu immoo rabbiin koo wallaahi sababa godhee aafiyaa isaatti isa deebisee hunda gammachiise nu agarsiisu siniin jedha. Warra asumarraan illee sabskiraabii na gootaa jirtan hundi keessan galatoomaa ammallee sabskiraabii keessan itti fufaa walaa haa guddisnu
waliin tuffatina warri Itoobii gurguddaas warri xixiqqaas warri akka koree bitta deemtanillee isiniin jedha. Wallaahi baay'ee tokko isin galateeffadha. Akkasuma wal malee maal qabnaa walaa haa guddisnuu laayikii sheer sabskiraayib nu godhaa isiniin jedha asumarraanii. Galatooma naa jiraadha umurii naa dheeradha Oromoo koo bakka jirtanitti hamaan isiniin argin keerii malee inshaa Allah. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.